Ameerikaa fi Israa'el kan walitti firoomsu dantaadha. Dantaan kun nama maqaan isaa Maayer jedhamu hidda dhaloota Jewish kan ta'e nama yeroo jalqabaaf sirna baankii daddabarsa maallaqaa jalqabe jedhamuun himamuu fi wal qabata. Maayer daldalaan erga jabaatee booda maqaa isaa Rothschild jechuun maatii Rothschild uumuu danda'eera. Maatiin kun walirraa dhaaluun gara baankii ammayyaatti ce'uun dhaabbilee maallaqa addunyaa, dhaabbata baankii addunyaa, dhaabbata daldala addunyaa fi kubbaaniyoota gurguddoo addunyaa kan to'atan maatii kana ta'uun isaan beekama. Barnootaanis addunyaaf beekumsa haaraa gumaachuu keessatti hidda dhaloota Jewish addunyaarra faffaca'anii jiran homtuun caalu. Fakkeenyaaf saayintistiin addunyaa keenyaa beekamaan Albert Einstein hiddi dhaloota isaa Yihuudiidha. Ameerikaan sadarkaa irra dhageesseef gumaacha guddaa kan qaban hayyoota Jewish ta'uu isaanii seenaan ni dubbata. Har'as ta'u sooressonni hedduun hiddi dhaloota isaanii Jewishidha. Abbeentaa fi hundeessaan dhaabbata miti mootummaa Black Rock sanyiin isaa Yihuudiidha. Dhaabbatichi humna guddaa addunyaa kanaa sochoosuu danda'u qaba. Dhaabbilee gurguddoo addunyaa keessaa bakki isaan harka hin qabne hin jiru. GDP biyyoota 187 ni caala. Chaayinaa, Ameerikaa fi Jarmanii irraa kan hafe hundumaa ni caala. Bajanni waliigalaa isaa doolaara tiriliyoona 15 olidha. Jewishonni humna hanga kana caalu ga'u Ameerikaa keessaa qabaachuu isaanii nama ajaa'ibsiisa. Dhaabbanni tokko gaafa GDP biyyoota amma kana caalu hagam humna dinagdee addunyaa to'achuu akka barbaadan hubachuun salphaadha. Gama saayinsii fi teekinooloojiin mootummoota Ameerikaa bulchaa turan hedduun isaanii fi USA keessatti iddoo furtuu ta'e kan dhuunfate hortee Yihuudootaati. Dhimmi ijoon dubbii dantaa fi beekumsaati. Ameerikaa fi Israa'el kan walitti hidhe kanadha. Keessumaa Rothschilds akkas jedhee ture. Maallaqa to'achuu yoo dandeenye gonfoorra abbaan fedhe haa ta'u jedha. Kana jechuun maallaqni humna siyaasaa fi humna dinagdee sochoosuu akka danda'u agarsiisa. Humni maallaqaa fi beekumsaa akka maatii isaanii keessaa hin baaneef gaa'elli fira gidduutti akka ta'u kan murteesse Rothschilds ture. Du'anii badu malee Yihuudiin tokko qomoo biraa hin fuudhu. Hin heerumu, waliin isaanii qofa waliin jireenya horatu. Maatiin Rothschilds dinagdee addunyaa walakkaa to'atanii turan. Har'as dhalattoonni Jewish beekumsaa fi dinagdeedhaan addunyaa irratti dhiibbaa geessisaa jiru. Seenaa maatii Rothschild hedduudha. Gabaabaatti garuu humni dinagdee fi beekumsa Israa'elootaa akka addunyaa gara fedhan isaaniitti micciiran godheera. Yoo fedhan Ameerikaan amma feetee olaantummaa addunyaa irratti qabdu Israa'elootaaf gumaachuu ni dandeessi. Jarri warra somba tokkoon arganidha. Kun gidduu baayogiraafiidha.